Ayye kaanillee Qananii jedhama magaalaa Adaamarraa gahee makiyya bahuuf waan muraasa jechuu barbaadeeti. Akkuma hayyuu seenaarraayis amma yaadni ka'umsaa nu dhiyaate dabalataanis akkuma seenaa dhugaa muraasa barreeffamaan jiran irraa dubbisuu dandeenyetti gaheen Oromoo ijaarsa biyya kanaa keessatti qaama biraa wayii dhaqee deeggaree osoo hin ta'in qaama abbummaadhaan itti cabee itti dhigee biyya kana ijaaredha. Waan xiqqoo kontribiut godhe osoo hin ta'in roolii guddaa kan taphate ijaarsa biyya kanaa keessattis birmadummaa biyya kanaa keessattis gahee guddaadhaan biyya kana ijaare abbaa biyyaa ta'uusaa hubannaa jechuudha. Haa ta'u malee dhaloota amma jiru kanaaf seenaan kun jallatee akka seenessamu dhaloonni amma jiru kun seenaa isa kana hubatee miirri abbaa biyyummaa akka ittiin dhagahamne kara naannummaatti kara gandummaatti akka gaddeebi'u taasifamee jira jechuudha. Kun seenaa ta'ee jedhamee taasifame. Kanaafuu hayyuun amma jiru kun qaamni hawaasaa baratee amma jiru kun gahee isaa akkamitti bahuu qaba? Saayikooloojikaal meekaappii hawaasa keenyaa jijjiiruu keessatti xiinsammuu hawaasa keenyaa kan gandatti gale kan naannootti gale jijjiiruu keessatti biyyi kun biyya kiyyaa naannoo qofa osoo hin ta'in biyya kiyyaa biyya dhiiga abbaa kiyyaatiin lafee abbaa kiyyaatiin lafee akaakilee kiyyaatiin ijaaramte anatu eeguu qaba jedhee dargaggeessi amma jiru kun miirri akkasii akka itti dhaga'amu barsiisuu keessatti hubachiisuu keessatti hogbarruudhaanis ta'e karaa adda addaatiin gahee bahuun gaheen guddaan kan irraa eegamu dhaloota barate akkasumas immoo akka riisoorsii guddaatti kan laallu hayyootaan amma jiran kanarraa gahee guddaatu eegama jechuudha. Gaafa nu gahee kana baane gamaa gamanamummaan amma jiru birmadummaa keenya irratti aggaammiiwwan adda addaa kan aggaamamanii jiran furuun salphaa ta'uu danda'a jedhee yaada an akka nama tokkootitti. Dabalataanis immoo aggaammiiwwan keessattuu karaa TPLFiinis ta'e gara biyyoottan gurguddatanii biyyoottan alaatiin biyya keenya irratti aggaamamanii jiran irratti dargaggeessi Oromoo eenyu nu eeguu qabu. Eenyu ol hirmaatee hirmaachisuu qaba malee qaamni biraa isa waameetii miti kan isa hirmaachisuu qabu. Aggaammiin naannoo Amaaraa irratti aggaamame aggaammii Oromiyaa irratti aggaamamedha. Gaafa naannoon Amaaraa miidhaan irra gahe Oromiyaa irra miidhaan gahe jechuudha. Itoophiyaa jechuun Oromiyaa waan taateef ijaarsa Itoophiyaa keessatti gaheen Oromiyaa gahee eenyuutii ol gahee hundaatii ol waan ta'eef Oromiyaa qofaaf osoo hin ta'in dargaggeessi amma jiru kan quuqamuu qabu kan aarsaa kafaluu qabu Itoophiyaan tiyyaa lafee akaakilee kiyyaa fi lafee abaabilee tiyyaatiin ijaaramte birmadummaa isee eegsisee dhaloota dhufuuf ceesisuu qaba miirri jedhu itti dhagahamuu qaba. Kanaafis hirmaachuu qaba. Waamicha nama kamiitu waamicha qaama kamiitu eeggachuu qabu waan ta'eef hayyuun jirus qaamni barate amma jirus kana gochuu keessatti ispeeshaalii akkuma dubbataa ture san saayikooloojikaal meekaappii hawaasaa keenyaa jijjiiruu keessatti xiinsammuu hawaasaa keenyaa naannummaaf gandummaa baasuu keessatti gahee guddaa hojmanee guddaatu nurraa eegama. Akka gahee kana baanee yeroo gabaabaa keessatti ijaarsa biyya tanaa birmadummaa biyya tanaa akka itti fufsiisuus abdiin qaba. Galatooma.